Bara 1946 kan hundoofte kutaan magaalaa Buraayyuu jiddugala keessummoota lixa Oromiyaa fi naannawaa kanarraa gara Finfinnee gaafa dhufan jalqaba aaratti galfatanidha. Seenaan magaalaa Buraayyuu hedduu fi dheeraadha. Akka buleeyyiin magaalichaa himanitti magaalaan Buraayyuu moggaasa Buraayyuu jedhu kan argatte muka Buraayyuu jedhamurraati. Mukni guddaan kun bakka hawaasni naannawaa kanaa jalatti mari'achaa turedhas jedhama. Moggaabni maqaa Buraayyuu waan jedhamu muka diimaa tokko jira. Mukni suni muka jabaadha. Qottoon illee akka laayetti muramu. Naannoo kana kan jiru mukni sun akka odaatitti ilaalamee raawwateetti namni jalatti ulaalarsaa ture. Anis laqqabeera waan an beekoon sitti himaa jira. Warra keenyarraa qofa waan ta'an. Kanaaf Buraayyuu kan jedhamtu maqaan kan moggaafame muka sanarraa kan ka'e malee waa biraan qabu. Keessumaa immoo iddoon kun iddoo seena qabeessa ta'e uummanni keenya uummanni gara lixaa kanarraa dhufu iddootti aara galfatu iddootti namni wal dhibe immoo araaramu iddootti galaa qabatanii dhufan itti nyaatanii kanarraa jechuudha isheen hundeeffamte. Kanaaf mukni sun akkuma odaatitti ilaalamee raawwate namni kan jala taa'u ture. Amma naannoo mana foonii san Buraayyuu jedhamee kan moggaafames makuma sanii manni foonii sun hoggas mandara xiqqoo turte. 1973 mana qopheessaa ijaarrattee kan turte. Sanaa booda immoo 1999 immoo mana qopheessaa jala galtee sadarkaa naannoo jalatti akka isheen bultu kan taasifamte. Guddinni kutaa magaalaa Buraayyuu yeroo gara yerootti gama maraan dabalaa jira. Baay'inni jiraattota ishees haaluma kanaan dabaleera. Kutaan magaalaa kun yeroo ammaa uummata 200,000 ol kan keessa jiraatanii fi magaalaan har'a ho'itee jireenya namoota hedduuf filatamtuu taate kun sadarkaa har'a geesserra ga'uuf abboonni gatii guddaa itti baasaniiru. Atiibaa daanyaa keenya kan turan Giraazmaa Yeroobii Kallachaa Buraayyuu amma jennee maqaa yaamnu kan handhuurri ishee achi. Manumti foonii sunuyyuu Giraazmaa Yeroobii Kallachaa bara 1946 Atiibaa daanyaa turan. Atiibaa daanyaa isaanii to'i itti gaafatamummaan isaanii sabbataa fi ture. Namni naannoo sanitti dhaqee raawwatee to'i yoo ol dide yoo lafarrattis ol dhabe waa hundattuu yoo ol dhabe achitti mata. Naannoo kanatti abbaa lafaatu bulchaa ture. Giraazmaachi Roobaa Kallachaa kan jedhamu. Bara kana keessumaa Buraayyuun kun asiin lixa Oromiyaa kun as galee asii Finfinnee deema. Finfinnee dhufee immoo as buleetii gara naannoo isaatti gala. Mukni kun muka guddaadha, muka bal'aadha. Iddoo kana iddoo aara galfii, iddoo araaraa, iddoo namni wal dhibe wal galu, iddoo maree. Keessumaa abbaan lafaa yeroo sanaa iddoo kanatti isaan mariisanii. Magaalaan Shaggar magaalaa xiiqii fi beenyaa uummatichaa erga hundoofte as kutaan magaalaa Buraayyuu caalaatti gama maraan guddachaa jirti. Keessattuu hojiiwwan kutaa magaalichaatti jiraattota magaalichaaf mijattuu taasisuuf ergasii hojjetame kan abdii namatti horuudha. Dhiyeessii fooniin kan beekamtu kutaan magaalaa Buraayyuu aanaalee 4 qabdi. Kutaan magaalaa kun qabeenya uumamaa fi namtolchee akkasumas dhaabbilee tajaajila hawaasummaaf oolan hedduu kan qabdudha. Ambalataa dabalatee naannoo 134tu jira jechuudha. Waliigala dhaabbileen barnootaa mootummaa miti mootummaa dhaabbilee fayyaa naannoo 79tu jira. 79 qabdi. Akkasuma dhaabbilee faayinaansii baankota adda addaa 18 qabdi. Biraanchiitiin naannoo 51 qabdi jechuudha. Inni gara biraa keessumaa naannoo dhaabbilee investimentii 356 qabdi. Akkasuma Buraayyuun immoo keessaa kan ittiin beekamtu biraandii ishee kan ta'e Qeeraa qabdi. Qeeraan Buraayyuu keessumaa foon dhiyeessuutiin Buraayyuu qofaan miti Finfinneef illee dhiyeessiti.
Kutaan magaalaa Buraayyuu qabeenyaa fi bu'uuraalee misoomaa ga'aa qabaattus sababa alseerummaan daangaa darbeen hawaasni ishee hiyyummaaf saaxilamaa tureera. Amma garuu tarkaanfii bulchiinsaa fudhatamee fi teekinooloojiitti fayyadamuun rakkooleen kun furmaata waaraa argachaa jiru. Shaggar hundaa'ee Buraayyuu keessatti maaltu hojjetame kan jedhu gaggabaabinaan kaasuuf keessumaa shaggar kan hundaa'ee itti yaadamee karoorfameeti. Karoorri fi yaaddi shaggar hundeeffamu kun garuu fedhiif rakkoo uummata keenya irraa gahaa tureen shaggar hundaa'e malee rakkoon uummata kanaa keessumaa giddugala kanatti uummanni keenya dura godina addaa jala ture. Godina addaa kana jalatti garuu Finfinneef godina addaa gidduutti uummanni keenya tajaajila akkaataa inni argachaa ture. Mirgi isaa akkaataa kabajamaa fi ture rakkoo ture. Kanaaf mootummaan keenya jijjiirama kana booda murtoo guddaa inni murteesse hundeeffama shaggarii jechuudha. Kuni seenaa keessatti illee waan hin dagatamu. Keessumaa immoo hojii guddaa inni hojjete alseerummaa uummata keenya irra badii adda addaa ga'e. Qabeenya isaarra dhiibbaa adda addaa ga'e kana seeraa alummaa gara akkamitti olaantummaa seeraa mirkaneessuu qaba jedhameeti hojjetame. Seeraa alummaa hiikuu qofaa miti, seeraan alummaan immoo boru akka hin deebineef immoo akkamitti karaa saayinsawaa ta'een teekinooloojiitti deeggaruutiin sisteemota adda addaa kireet gochuutiin hojii guddaadha kan hojjetamee jiru. Keessumaa lafa faana wal qabatu. Oromoon lafni lafee keenya jedha. Garuu ittiin addachuu malee lafni lafee isaa akka ta'e qabatamaatiin shaggar hundeeffamaa duran turre jechuudha. Jijjiirama kana duran turre. Oromoon lafni lafee kooti jedhee itti addata malee lafa Oromootti kan fayyadamaa ture qaama biraati jechuudha. Kanaaf hundeeffama shaggarii booda dhuguma akka Oromoon lafni lafee kooti jedhu sana qabatamaatiin kan mirkaneesse. Qonni dur asii achi fagoo akka hojii baadiyyaa qofatti kan ilaalamu bifa jijjiirratee magaalaattis of madaqsee jira. Galmoota badhaadhina maatii dhugoomsan keessaa tokko immoo wabii midhaan nyaataati. Kunis kan ta'u oomishaa fi oomishtummaa qonnaan argamu dabaluuni. Yeroo ammaa kana kutaan magaalaa Buraayyuu lafa qonnaa hektaara 148 kan qabduu fi kana keessaa jallisiif kan oolu garri hektaarri 60 akka jirutu himama. Qonnaan bultoonni bara kana deeggarsa waajjira qonnaa irraa argatan waajjiricha galateeffachaa midhaan isaanii yommuu ooyiruu irratti ilaalan waan abdachiisuuf egereen keenya illee quufaa jedhan. Dura qonna qotiyootiin qotaa turre amma immoo gara tiraakiteraatti jijjiiramnee tiraakiteraan qonne mootummaan deeggarsa nu godhe gibrinnaarraa nu ergame namoonni akkaataa itti qonnu dura qonna qotiyoodhaan qonnu gara tiraakteritti ce'uu qabdanii tiraakteraan qotuu qabdanii humna keessan karaa salphaatiin fayyadamuu qabdanii humni keenya yeroo hunda basaasamuu qabu jedhamee too tiraaktera nuu kennanii nuti immoo nadaajii guuttannee karaa salphaatiin qonnee yeroo dheeraa nutti fudhatu guyyaa 2-3 keessatti qotannaa jechaadha. Dura akkanumatti facaasaa turre bu'aa baay'ee irraa argachaa turre amma sararaaf facaafnee bu'aa isaa immoo fuulduratti waan argannu hin arganne inni abdannaa jechaadha. Amma ka'umsa isaatirraa akkatti ilaallu baay'ee nama gammachiisuudha bu'aa gaarii arganne inni abdannaa jechaadha. Dura lafa biqilumti isaatirraa akkatti hin biqilu jechaadha jalqaba duraa jechaadha. Bara kana keessatti qonnaan bulaa nuti qabnu keessaa keessumaayyuu boqonnaa qophii irraa kaasnee leenjii bara darbee yoo kenninu qonnaan bulaan keenya paakeejii guutuutiin teekinooloojiitti fayyadamu akka qabu leenjii marsaa adda addaa irra deddeebinee ilaanneerra. Leenjii ilaannu keessatti teekinooloojii guutuutti fayyadamuu akka qaban leenjiin hubannoo erga uumamee qonnaan bulaan adda dureen adda ba'anii giddu galeessis harka qalleeyyinis maal deeggaramuu qabu ka jedhu karaa kutaa magaalaan aanaa faana wal dubbannee sadarkaan yaada irratti kennine erga qophaa'anii booda qonnaan bultoonni keenya sararaan facaasuuf tiraakteraan qotuu akka qaban tiraaktera akka kutaa magaalaatti haala mijeessinee fi qonnaan bulaan keenya tiraaktera haala mijatee fi kanaan asabti godhanii lafti bal'aan nuti qabnu lafa qabnu keessaa keessumaayyuu kutaa magaalaa keenya lafa qonnaaf oolu qonna bara kana gaggeessanii keessatti heektaara 148 qabnu keessaa heektaara qabnu lafa bal'aa amma jedhu kana keessaati qonnaan bulaan baay'een isaanii tiraakteratti fayyadamaniiru.
bara kana keessatti kilaastera 21 qonnee jira jecha. Inisheetivii qonnaa magaalaa kan akka horsiisa lukkuu, oomisha dammaa, sagantaa odoo koboroo fi loon aannanii magaalaa kanatti hojjetamaa jiru jiruuf jireenya namoota hedduu jijjiireera. Haalli oomishaa bareedaa waggaatti yeroo 2 kan cabsinu oomisha bareeda kenniti. Haalli nuti mijeessinee fi abaaboo dhaabnee fi bishaan illee waan hunda akka dhiyootti argattu akkasuma wannoo gagaallee attamsiisnee fi akka ishiin dafteetoo oomisha nuu kennitu ogeessa qonnaa wajjiniin akka gaariitti yeroo hunda dhufanii yeroo hunda gorsaa fi nu maddii dhaabatanii nu hojjechaatii turan. Amma iddoon kun iddootti hojjetaa jirru manduubee yookaan immoo iddoo keenya odoon koo boroo koo duuba kan jedhu irratti oomisha garaagaraa oomishne lafa xiqqoo irratti waan bal'aa waan gurguddaa jechuun waan baay'ee irratti oomishne ofii keenyas ta'e maatii keenya jiraachisnee irra dabarree immoo gabaaf kan dhiyeessaa jirru kanneen akka boqqolloo, mosee, hundee diimaa, karootii waan garaagaraa kanneen akka abbaa coomaa kan jedhamullee raafuun illee ni jira, raafuu maraan ni jira. Wanni akkasii oomishuutiin lafa xiqqaarraa galii guddaa argachuutiin hojjechaa irraa jechaadha. Kanarra barannee barumsa xumurree chaalenjii jajjabaan erga ture carraa mana bunaa jala taa'uu karaarra deemuu bakka garaagaraatti yeroo keenya gubuu asitti dabarsinee carraa hojii uummanne barannee barumsa xumurree carraa maatii keenyaa fi miseensa maatii keenyaan hojii uummanne carraa hojii arganneerra. Kun anaaf akka mataa kootti carraa gaariidha. Kan biraan kunoo ijoolleef nama lamaaf carraa hojii uumne asii miindaa asii fudhatanii hojjetanii maatii isaanii gargaaraa fi jiraachisaa jiru. Badhaadhina maatii milkeessuuf manaa manatti, lukkuu irratti, furdisuu irratti, aannan irratti akka isaan hojjechuu qaban leenjiin hubannoo sadarkaan shaggaris kenneera, nutis kennineerra, aanaa irrattis gadi bu'amee aanaanis leenjii kana kennaa tureera waan ta'eef qonnaan bulaan keenya qonna ammayyaa'aatti dhufee badhaadhina maatii mirkaneessuudhaaf mana isaa keessatti badhaadhina maatii mirkaneessuuf furdisni horii aannaniif lukkuun akka hojjetamu akkuma jirutti bara kana garuu karoora 2017 keessatti hojiin guddaan hojjetame hojii kilaastera lafa mootummaan dhiyeessee hawaasni qonnaan bulaa fi jiraataan sheedii ijaaruudhaan aannan irratti karoora keenya ol sheedii 172 akkuma kana furdisuu irratti sheedii 83 lukkuu irratti sheedii 77 dammaa fi qurxummii dabalatee kilaastera nuu kenname 349 keessaa walii gala irratti raawwiin keenya garuu bara kana keessatti sheedii 378 sanyiin kan galee fi yeroo ammaa kana keessatti bu'aan aannanii damma irratti illee hojii bal'aan hojjetamaa akka jiru akka kutaa magaalaa keenyatti kilaastera bara kanaa karaa milkaa'oo ta'een jalqabamee hojiin hojjetamaa jiru jira. Keessumaa jiruuf jireenya hawaasa keenya badhaadhina maatii mirkaneessuuf inni guddaaf inni ijoon oomishaaf oomishtummaa keenya dabaluudha. Oomishaaf oomishtummaa keenya dabaluuf immoo waqtii tokko irratti otoo hin hirkatiin ganaa buna oomishuun akkamitti oomisha keenya daballaa kan jedhuun hojiin hojjetame. Keessumaa kana qofaa miti yaadama haaraa inisheetiivii haaraa itti daballee akkamitti qonnaan bulaan keenya fayyadamuu qaba kan jedhuutiin inisheetiivota haaraa itti dabaluutiin hojiin hojjetamaa ture.
shaggar keessatti dhuguma lafni potenshaali jiru duguugamee qotamaan turre. Magaalli bittee nyaachuu malee ofii ishee qottee nyaatti kan jedhu sun ilaalcha akkasiin turre. Ilaalchi suni cabee qonna magaalaa ammayyeessuuti yerootti qamadii hektaara 60 qabamee hojjetamaa ture jechuudha. Dura ilaalcha maaltu ture? Buraayyuun lafa hin qabduu kan jedhu ture. Garuu ija keenya banannee lafa keenya sirriitti beeknee gaafa hoogganuu qabnu lafa inisheetiivii qonnaa kana milkeessuuf sheedii iddootti ijaarru arganne yeroo ammaa kana 378 ijaarree yoo xiqqaate naannoo fayyadamtoota 7588 fayyadamaa taasisnee jirra jechuudha. Kan fayyaa qabu abdii qaba. Kan abdii qabu immoo waa mara of harkaa qaba akkuma jedhani warri Arabootaa hawaasa keenya birattis ilaalcha wal fakkaataatu jira. Kutaan magaalaa Buraayyuu hawaasni isaa fayya qabeessa akka ta'uuf gama fayyaatiin hojiin boonsaan hojjetamaa jiru. Bara 2017 kana qofa keessa kellaawwan fayyaa 4 ijaaramanii tajaajilaaf ooluuf qophaa'aniiru. Buufatootni fayyaa kutaa magaalichaa keessa jiranis tajaajila qulqullina qabuuf si'ataa kennaa jiru. galgala achi gudduutti ilaalamneeti gudduutti nu marammaranii raawwatanii dabraadhaan sila meeshaa akkanaa hin qabne fuudha qaacheedhanii nu erganii sa'aatii booda ambulaaksiinis hin deemtu jedhanii gizumaan nu erganii dhufnaan nu taqabbalanii bulleetuma marammaranii ganama kana nu deechisanii shaggaadha alamiidha. Sirriitti kunoo fayyaa teenyaa fi fayyaa ilmoo teenyaa nuufillee fayyaa ilmoo teenyaan alamii fayyaa fudhannee galuu fayyaa finnee fayyaa fudhannee galuudha. Nu tajaajilan kasirriitti nu tajaajilaa jiru. Hawaasni tajaajila quubsaa akka argatuuf hojiileen galii keessoo buufata fayyaa cimsuuf hojjetamanis waan abdii namatti horuudha. Buufata fayyaa kana adda kan godhu galii keessoo isaa gabbisuu fi tooftaalee adda addaa fayyadamee wanti baay'een hojjetamee jira. Fakkeenyaaf nyaata koborookooti dhaadannoo jedhuun qonna duuba kanarra jirurra galiin dabalataa addaa buufata kanaa fi galii baay'een galeera. 2015 miliyoonii 4.3 funaaname 2016 miliyoonii 8.3 ture. Bara kana garuu naannoo miliyoonii 18.4 funaannee galii keessoo keenyaan cimsineerra. Akkasumas kunoo ala kanatti kutaalee dabalataa galii keessoo keenyarraa arganneen babal'isuudhaan tajaajilli keenya qaqqabamaaf qulqullinni isaa akka dabalamu wanti hojjetamee jira. Bara kana keessa maashinii keemistirii duraan qabnu irratti kan biraa daballee galchine tajaajilli moor akka babal'atu ta'aa jira. Buufatni fayyaa kun asitti tajaajila fooyya'aa akkanaa qabaachuunsaa qisaasama maallaqaa fi yeroo hawaasichaas harka guddaan hambiseera. Hojiiwwan gurguddoo nuti bana kana keessatti yookiin bara kana keessa hojjenne buufataalee fayyaa lama kan qabnu buufata fayyaa Buraayyuu fi buufata fayyaa Annee Diimaa. Buufata fayyaa Buraayyuutti hojiiwwan jijjiiran keessumaa naannoo tajaajila faarmaasii mana qorichaa hawaasaa tajaajiloota laaboraatoorii tokko tokko kennaa kan jirruu fi buufata fayyaa Annee Diimaatti tajaajiloota sadarkaa hospitaalaatti kennaman kan kennamaa kan jiranidha. Keessumaa tajaajila baqaqsanii yaaluu haadholii kanneen kun yoo xiqqaate buufata fayyaa kana keessatti tajaajila guddaa haga guyyaatti 3 hanga 5tti tajaajila baqaqsanii yaaluu kan hojjetamaa jiru jechuudha. Lammaffaan level 1 yookiin daa'imman reefuu dhalataniif yaalii tajaajila yaalii baruma kana keessa kan jalqabe akka biyyaatti illee buufata fayyaa jalqabaa
hospitaalota qofarratti kan inni ture hamma garuu tajaajilli kun sadarkaa hospitaalaatti kan kennamu hamma gura buufata fayyaa Annee Diimaatti sadarkaa guddaatiin rifeeriin naannoo sanatti godhamaa jiru hanqatee yookiin asitti tajaajilamaa kan jiranidha jechuudha. Bara 2017tti milkaa'ina ijoo nuti qabna jennu hedduudha garuu isaan kana keessa addatti bakka biraatti illee tajaajilli hin kennamne tajaajila yaalii daa'imman kichuu barra darban daa'imman 4,500 keessaa parsentii 50 ol rifeerii ta'aniiru jechuudha. Bara 2016 bara kanatti garuu daa'imman kun asitti tajaajila argatanii daa'ima 300 ol tajaajilli isaanii asitti kennamee yaalii argatanii fayyanii gara manaatti kan galanii. Gama fayyaatiin mana qorichaa moodela hawaasaa 2 fi akkasuma keellaa fayyaa 4 erga shaggar hundaa'ee ijaarree jirra. Keellaan fayyaa 4 kun bara kana bara 2017 keessa kan hojjenne jechuudha. Keessumaa dhimmi fayyaa uummata keenya dhimmi keessumaa qoricha rakkoon qorichaa akka hiikamuutiif mootummaan roocii adda addaa fayyadamee hojjechaa ture. Kana jenneerraa kanaa kanaas keessumaa buufataalee fayyaa keenya tajaajila naannoo sanatti kennamu duukaas wal qabatu ammayyeessine buufanni fayyaa 2 qabna. Buraayyuun buufanni fayyaa Annee Diimaa akkasuma Kattaa sadarkaa hospitaalli tokko tajaajilu olitti tajaajilaa jiru. Barnoonni bu'uura waan hundaati. Lammiin barate mirga isaa gaafata. Meeshaa jabaan addunyaa kana ittiin jijjiiruun danda'amu barnoota qofa ta'uusaa Niilsen Maandellaan dubbateera. Biyyi lammiin isaa hin baranne hin guddatus waan ta'eef doofummaatti daangaa gochuuf mana barnootaa bu'uura boruu 17 ijaaramanii jiran keessaa 9 kan bara 2017 kana. Akka maatii barataatti rakkoo jirullee rakkoo mana barumsaallee jiraate qaama jirutti yookaan immoo akka koreetti gatteenye rakkoo jiru kanallee yoo rakkinni jiraate rakkoo furaa turre akka qalleeyyii jira shaayillee ittiin kenninetu jira qoraan cabsee mana namaa wayyaa miicceellee daabboo bituu fi dadhabeetu jira baay'ee haadhayyeessaatiif qarqaarsa guddaa godhee fidanii asii shaayiin argatu misaa isaanii nyaatu sirriitti nyaachaa jiru isaanillee baay'ee nu galateeffachaa jiru mana barumsaa kanas galateeffachaa jiru. Qophii baay'ee cimaa gooneerraa namatti tola haalli isaallee manni barumsaa isaallee kun iddoon isaallee bakka mijataa bareedaadha. Akkasuma hojii keenya immoo gaafa galmee guyyaa kalaandarii gadi bu'een jira wanti hundumtuu xumuramee jira. Dhaabbilee barnootaa babal'isuu keessatti keessattuu bu'uura boruuwwan bara kana 9 ijaaruudhaaf karoorfanne 9 ijaarree xumurreerra 9 kun kan ijaaraman hirmaannaa uummataatiin maallaqni mootummaa xiqqoon illee keessa hin jiru gara miliyoona 74 oliitiin ijaaramee tajaajila kennuu eegalee bu'uurri boruuwwan kun bakka itti ijoolleen barreessuu fi dubbisuu itti danda'ani caba barnootaa fayyisuu keessatti gahee olaanaa kan taphatu bu'uura boruuti jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in bara kana hojiiwwan hedduu hojjechaa turreerra sagantaa tiitoriyaalii diriirsuudhaan sanbattan dabalatee barattoota barsiisaa turreerra akkasumas immoo manni dubbisaa sanbattan dabalatee banaa ta'ee tajaajila ijoolleetiif akka kennu gochaa turreerra. Kanaanis immoo qabxiin barattootaa kutaa 6ffaa fi 8ffaa fooyya'uu danda'eera jechuudha. Kun dadhabbii dhamaatii xaarii barsiisonni keenya hoggansi manneen barnootaa hojjeteen jijjiirama dhufeedha jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in kutaa 6ffaanis bara darbe parsantii 90 dabarsinee turre bara kana immoo gara parsantii 94.9tti ol guddisuun danda'ameera jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis inisheetiivii kana keessumaa pirezidaantiin naannoo keenyaa xiyyeeffannoo addaatiin qabatanii sadarkaatiin kennanii jiru. Keessumaa aksesiin barnootaa bal'inaan akka inni jiraatuuf keessumaa immoo poppileeshinii dansiitii buraayyuu keessa jiru duukaa ammas inni kun gahaa miti baay'ina uummataa faana ammas karoorri itti aanus akka qabamee jiru jechuudha.
Inisheetivoota gurguddoo mootummaan qabate irratti hojjetaa jiru keessaa tokko indaastirii Godooti. Hojiileen akka hodhaa huccuu, hojii mukaa, oomisha zayitii, laargoo fi oomisha mismaaraa akka kutaa magaalaa Buraayyuutti fakkeenyummaadhaan warreen maqaa dha'amanidha. Oomisha mismaaraa irratti gurmoofne oomisha mismaaraa kana keessatti amma akkuma isin ilaalaa jirtan kana oomishi kun baay'ee bu'a qabeessadha. Yoo xiqqaate hojjetaa nama 15 ol qabna uumuuf jala. Duraan hojii dhabnee baay'ee rakkachaa turre. Amma garuu waldaa kanarratti gurmoofne baay'ee waldaan kun baay'ee hojii bu'a qabeessa hojjetaa jira jechuudha. Hojii kana hojjechuudhaaf akkuma gurmoofneen gara baankii Siinqee irraa kan nu liqeeffanne. Baankiin Siinqee deeggarsa karaa aanaa nu ta'een deeggaranii aanaatu wabii nu ta'e. Wabii kana keessatti immoo baankiin Siinqee immoo isaantu birrii kana nu gadhiise jechuudha. Gurmoofnee nama 7 taaneet as bakka kana mootummaa nuu kenne amma dallee jammarree waggaa tokko finne amma salammataatti galla sabara dhuftu kana hojii kanaan ijoollees guddifnee barsiisaa jirra. Ijoollee yuunivarsiitii galan illee qabna. Babal'achuun indaastirii Godoo namoota hedduuf carraa hojii uumuun jiruuf jireenya fooyya'aa akka jiraatan illee taasiseera. Kanaanis dargaggoonni baay'een kan duraan bakka hin malleetti yeroo isaanii balleessan sammuun isaanii hojjetanii gara ofiif maatii isaanii jiraachisuutti luucca'eera. Duraan mana keessatti hojjennaayyuu amma gina mootummaan lafa nuu kennee akkanatti baay'isnee sinjaris daballee hojjechuutirra sarrateenyas baay'ee akkanumatti qabneerra nama 40 jammarre amma gara nama 20 ta'a. Amma bakkee kan argannee 17 kan arganne gana hoggaan guunne san dura gin waanuma sinjarii lamaaf akkanaan hojjennaayyuu erga bakkee arganne gin sinjaris daballee sarrateenyas daballee bu'aa nagaa argachuu qabna. Daldalas gara gabaatti akka baafallee qofa hojjenna. Sarrateenyaanis hojjetanii bu'aa gaarii qaba. Beekuman qabuun warshaa kana keessa dangalee maatii koo ittiin barsiifachuu fi daabboo bituufidhaan baay'een itti tajaajilamee yaa'u jireenya innaa kaanirra waa tokko fooyyeffadheen yeroo ammaa of danda'aa jira jechaadha. Godootii wal qabatee toora mootummaan bara kana addatti inisheetiivii jedhee qabateen wal qabatee yoo laallu ijaarsa isaatii wal qabatee 255 ijaaruuf karoorfannee raawwii keenya hanga ammaa yoo laallu naannoo 194 ijaarsa xumurree isa keessatti carraan hojii gosa hojii 12 jechuudha. Oomishni daakuu jira, daabboon jira, dameen hojii huccuu hodhuun jira, hojiin mukaa, hojiin sibiilaa isaan kana dabalatee gosa hojii 12 hojiilee gurguddoo hojjenneerra yoo xiqqaate naannoo sanarratti naannoo nama 5,000 oliif carraan hojii kan uumame ta'uu isaati. Waliigala akka kutaa magaalaa Buraayyuutti bara kana yoo laallu naannoo nama 20,000 oliif gosoota hojii 3 jedhe kanarratti carraan hojii kan uumame ta'uu isaati. Isa kana fudhannee yoo laallu damee hojii kana keessatti paakeejiiwwan deeggarsaa akka mootummaatti taasifamaa fi jiru keessaa inni ijoon iddoo oomishaaf gurgurtaati. Isaan wal qabatee sheedii seera alaa yeroo turtii xumuran naannoo 115 dabarsinee kan kennine ta'uu isaati. Inni lammaffaan dameen hojii paakeejii deeggarsaa inni murteessaan bu'uura kan ta'e faayinaansiidha. Faayinaansiidhaan wal qabatee bara kana yoo xiqqaate waldaalee keenya 300 ol ta'aniif naannoo miliyoona 800 ol kan liqaa kenninedha. Inni kun baay'ee waldaalee keenyaaf ka'umsa ta'a jennee waa yaannee fi mootummaanis xiyyeeffannaa guddaa kennee jira jechuudha. Dargaggeessa bal'aatu jira.
Dargaggeessi kun keessumaa immoo dargaggeessi kutaa magaalaa Buraayyuu dargaggeessa humna misoomaatiin humna nageenyaati. Ambaasaaddara misoomaa nageenyaa wenne ol kaasuun ta'u dargaggeessa sababa irratti hundaa'ee naadhu mootummaan keenyas dargaggootaaf iddoo olaanaa qaba. Kanaaf keessumaa dargaggoonni keenya aadaa hojii duubatti hafaa keessaa bahanii galmoota magaalli qabate keessaa keessumaa ogummaa dagaagsuu kan jedhu sun namni ogummaa barate sanaan akka inni hojjetu. Gara biraa leenjii interpreneurshipii fudhatee leenji'ee hojii daldalaa keessa galuu qaba. Karaa biraa immoo aadaan hojii dargaggootuma keenya bira jiru eeggattummaan dargaggoota keenya bira jiru salphaa miti. Kanaaf tokko ilaalcha kana cabsine karaa biraa immoo candaa hundaa keessatti immoo adeemsa akkamiin dargaggoota hirmaachisuu qabna jennee keessumaa karoora keenya 2018 keessatti qabannee jirra. Haa ta'uutii erga shaggar hundaa'ee kaleessa dargaggeessa namni galagalee ilaalaan turre dargaggeessa fedha isaa irratti fedhateeti karoora isaa kaayyoo isaattiin milkeessaa ture. Har'a garuu mootummaan kun mootummaa dargaggootaa ta'uusaa hojii qabatamaa guyyaa guyyaatti akkamitti dargaggoota kanaaf carraa hojii uumuu qabnaa jedhamee hojii hojjetamaa jira. Sadarkaa kutaa magaalaa keenyaattis waan kana fakkaatutu jira jechuudha. Giddugala gabaa qilxuu. Gabaan hawaasa tokkoof barbaachisaadha. Bulchiinsi magaalaa Buraayyuus bara kana qisaasama horiif maallaqaa hawaasa magaalichaa keessa jiran xiqqeessuuf gama gabaatiin hojiin jajjaboon hojjetameera. Ijaaramuun giddugala gabaa qilxuu kan bara 2017 hojjetamee hojii jalqabe immoo injifannoo biroodha. Koo aduu keessa bokkaa keessa sooma keessa ture handu hin teenye hamma garuu waaqayyo faa galatu iddoo kanaaf teenye bakka taa'umsaa mijataadha. Qodaa kee hidhattee galuuf illee keewwattee galuuf zabanyaan illee mataasaa siidhee gaahuma ja'a baay'ee jijjiirama qaba malee isa ammaatu mirqiidha. Waggoota darbaniin waan hundaa'e malee gabaansaa ammanatti gabaatee beekamtii intini godhates gabaatee hin dhaabbanne harcaatii guddaa qaba ture. Haala adda addaatiin gabummaa isaa dhiisee haala rakkoo nageenyaa illee ta'ee ture. Bara kana garuu carraa argametti inisheetivii mootummaan carraa nu kenneen haala bareedaa ta'een haala fooyya'aa qabuun akkuma argitan kana waan baay'ee haala baay'ee namatti toluun ijaarrannee hojii keenya irratti eegalleera. Baay'ee adda addummaa qaba namaaf inni durii. Baay'ee gammadaadha. Baay'ee gabaan keenyas beekamtii argatee uummanni as galagalee inni dur gara askootti deemee karaa adda addaa deemee fayyadamu bittaa barbaadaa deemu har'a asuma jira. Giddugaloota bara kana ijaarre keessa giddugalli gabaa qilxuudha isa tokkodha. Giddugala kana bara kana kanasitti ijaarre akka karoora nu kenname oliidha kan ijaarre. Karoorri nu kenname 26 giddugala 43 dha akka kutaa magaalaa keenyatti kan ijaarre. Baasii naannoo miliyoona 86.7tiin kan ijaarre giddugala kana. Giddugalli kun akkuma argitan sadarkaa isaa kan eeggatedha. Giddugala kana keessatti giddugalli midhaanii jira, kan mi'eessituu jira, kan kuduraa muduraa jira, kan lukkuu jira, kan horsiisa kan horii tirree hin qabnaa jechuudha. Giddugalli kun ulaagaa mijataa kan akka bakka tursiisa daa'immanii, sheediiwwanii fi madabii hojii daldala kanaaf mijatu qaba. Giddugalli kun asitti ijaaramuufiin biddeena namoota hedduus ta'eera.
Galiin mootummaas dabaluu keessatti shoora olaanaa taphata. Waan daldalataa oolan akka jalaa hin qisaasofneef jecha baankii siinqeetti akka fayyadamaniifis hojiin hubannoo uumuu hojjetameera. Kana malees akkuma amma argitan kan tursiisa daa'immanii qabna. Haadholiin keenya gabaa kana keessa dhufanii dhaabbatan ijoollee bakka itti gatatan hin qabne ijoollee isaanii akka bakka tursiisaa kana tursiifataniif giddugala kana keessatti gabaa tursiisa daa'immanii ijaarree jirra. Kana malees gabaan kun of danda'ee akka gabaatitti bulchiinsa mataa isaatiin akka buluuf waajjira bulchiinsa gabaa kanallee gabaadhuma kana keessatti ijaarree jirra. Kanaaf gabaa kana yoo laallu amma kanaan dura bara 2006 yeroo gabaan kun akka baadiyyaatitti hundaa'u waan asitti argamu tajaajilamaan keenya yookiin jiraatan keenya asitti argachuu qabu kan hin qabne ta'uu isaati. Amma garuu erga gabaa kana asitti hundeessinee walitti hidhamiinsa iddoo garaagaraatii kuduraa muduraa kan lukkuu fi killee iddoo horsiisa isaaniitii walitti hidhimsa naannoo qonnaan bulaa wajjin midhaan naannoo kanatti dhufu wajjin walitti hidhamiinsa raawwateen iddoo kamiyyuu caalaa amma gabaa kana keessatti yoo ilaalte gatiin isaatis gadi bu'aadha. Hawaasni keenya dhiheenyatti tajaajila nurraa barbaadu san kan argachaa jiru ta'uu isaati. Uummanni Buraayyuu gabaa ammayyaa ta'e isatti siqinsa dhabuutiin asii markaatootti asii massaalleemaatti gara biraa immoo oomisha shaggarii booda oomisha asii oomishne kana gabaatti dhiyeenyatti siqutti gabaa walitti hidhinsa gabaa gochuu dhabuun uummata keenya miidhaa ture jechuudha. Alseerummaan naannoo gabaa jiru hamaa ture Buraayyuu keessatti. Keessumaa shaggar kaniike keessa gidduu gala gabaa qilxuu jedhamu bara kana bara 2017 karaa adda ta'een hojjennee jirra. Keessumaa shaggarii dura naannoo waggaa 11f oliif iddoon kun iddoo saamichaa iddoon rakkoo nageenya uumamaa ture jechuudha. Seera ala saamamee hanumna qabutu hanbirrii qabutu lafa kana saamee harka isaa galchee dahoo rakkoo nageenyaa dahoo saamicha adda addaa taasisaa ture jechuudha. Kanarraa kaanee gaggeessaan jijjiiramaa kun hoggansi jijjiiramaa kun kana kan inni hiikne eenyuyyuu hiikuu hin danda'u rakkoo kana teenye tasgabbiitiin ilaallee rakkoo kana hiiknee yeroo ammaa kana gidduu gala gabaa kilaastira 46 hojjennee keessumaa naannoo suuqii 459 hiiknee har'a sadarkaa shaggar sadarkaa naannoo miti sadarkaa federaalaatti ministeerri daldalaaf walitti hidhinsaa muuxannoo akka biyyeetti qindeessaa jira jechuudha. Lafee dugdaa biyyaa fi toora xiyyeeffannoo mootummaa kan ta'e keessaa tokko sassaabbii galiiti. Bara kanas akka kutaa magaalichaatti birriin biliyoona 1.8 olitti tilmaamamu sassaabamaa kan jiruu fi dhibbeentaa 80 kan bara darbeerra akka dabaleetus himama. Fedhiif gaaffii uummata keenya guddaa kana deebisuuf galii seeraan sassaabuu qabna. Kaleessa galiin seeraan sassaabamaan turre galii mootummaaf galuu qabu abbaan barbaade akka barbaade maxxanaan abbaa barbaade dhuunfaaf ta'aa ture. Kun immoo naanna'ee biyyas uummata simmiidha. Galii keenya akkamitti sassaabuu qabnaa jenneeti kan qabanne jechuudha. Garaagartummaan 2016 2017 jiru parseenta 80 daballee. Kana jechuun maal jechuudha? Ammallee potenshaala keenya beeknee sirriitti galii sassaabuu akka dandeenyu
dhuguma mootummaan karoora sirrii akka ta'e yaada sirrii akka ta'e keessumaa yaada hooggansa keenya olaanaa yaada sirrii yaada hojjechiisu yaada callisee maa raafilii kennamu otoo ta'e yaada xiinxalaaf rakkoo uummata keenyaa giddu galeessa godhate akka ta'e argisiistuun kana caalu hin jiru kan irraa baranne jechuudha. Akka kutaa magaalaa Buraayyuutti hirmaannaa uummataa fi baajata mootummaan manoonni harka qalleeyyii ijaaraman xumuramanii tajaajilaaf banaa ta'anii jiru. Kunis lammiin lammii isaaf na'uun aadaan wal gargaarsaa hawaasa gidduutti akka cimuuf karra saaqa. Manni kun abbaa warraa 24 qabate jechuudha. Namoota harqalleeyyiidhaan sababa adda addaa daandii irratti kufaniitoo rakkoo keessa turanii rakkoo keessan kan kaasudha. Gama biraatiin manneen akkanaa hedduu akka kutaa magaalaa keenyatti hirmaannaa hawaasan ijaaramanii aanawwan keenya hunda keessatti kan jiranii fi hawaasni kan ijaareef nama harka qalleeyyii nama dadhabaa ta'aniif manneen akkanaa hedduuwwan kan namni itti galee jiru jechuudha. Xiqqaataa baay'eetu bara kana naannoo mana 38 ol hirmaannaa hawaasaatiin kan ijaarame kun 24 waliigala naannoo manneen 48 ol kan haaraa kan ta'e kan namni itti galuu danda'u kan ijaaramedha. Akkaatuma saniin suphaawwan adda addaas gaggeeffamanii jechuudha. Kan irratti jiguu danda'u irraa ol kaasanii namni akka boqonnaa gaariitti argatu akka keessa jiraachuu danda'u kan godhamedha jechuudha. Kun istaandaardii isaa kan eegen kan ijaaramedha. Waan magaala shaggar madaaluu danda'u jechuudha kan ijaaramedha. Manni harqallee ijaarame hundiyyuu istaandaardii magaalli kenneen diizaayinii magaalli kenneen kan ijaarame waan ta'eef waan magaala fuuldura magaalaa eegsisuu danda'u kabachiisuu danda'u waliin kan ijaaramedha jechuudha. Namni taargeetiin ijaaramuu fi qabu sun namni sun itti galuu qaba jechuudha. Harqalleessi dhugaa kan jedhamu sun itti galuu qaba. Kanaaf calallee isaa jalqabnaa kan jedhu sallaaluu qabna. Zoonii hawaasa naannoo keessa jiraatu irraa jalqabee hanga dhufee kutaa magaalaa koree murteessee itti galchutti kan manni harqallee akkaataa kanaan deemna jechuudha. Kan bajata mootummaan ijaaramanii fi kan hawaasa hirmaannaan ijaaraman jechuudha. Hirmaannaa hawaasaatiin ta'ee kan lafa mootummaa irratti ijaaramee namni daandii irratti kufee rakkoo hawaasummaa hedduu kan qabu zoon irraa kaasee hanga aanaa calalamee dhufee naannoo sanitti itti galee jechuudha. Kanaaf agarsiistuuwwan hedduu qabna waan ta'eef qaamanis ilaaltanii mirkaneessuu kan dandeessanii as keessatti sodaa baay'ee kan qabnu waan ta'eef taargeetii ijaarame san irraa fayyadamee jira kan jennu qabna akka keenyatti. Shaggar haati tokko mana dhabuutiin rakkachuu hin qabu kan jedhuutiin manni harka qalleeyyaa tooftaa lamaan karaa tokkoon baajata mootummaatiin karaa biraa immoo hirmaannaa uummataatiin akka hojjetamu kallattii kaa'amee jira. Keessumaa hangammaatti shaggar erga hundaa'ee naannoo 92 mana ijaarree harka qalleeyyii ta'an calallee dursa deebi'uu fi qabu dursa kan argachuu qabu inni nama 92f mana 92 ijaarree dabarsinee jirra. Kana keessaa keessumaa bara 2017 hirmaannaa uummataatiin naannoo mana 70 hojjennee dabarsinee jirra. Tokkommoo sadarkaa shaggariitti qabamee mana qusannaa low-cost house abbaa gamoo 4 nama abbaa warraa 24 qabatu 24 bara kana dabarsinee jirra jechuudha. Piroojektota bara 2017 kana qabaman kan baay'inni isaanii 730 ta'an birrii biliyoona 27 hojjetamuun xumuramaniiru. Piroojektota 730 keessaa 701 hirmaannaa uummataatiin kan hojjetamanidha. Egaa bal'aasaa keessumaa 2017 Buraayyuu keessatti hojiin hojjetame milkaa'ina guddaa qaba. Hojiin nu hafu jira. Milkaa'ina kana kan fide tokkoffaa hooggansi sadarkaan jiru qindoomina ilaalchaaf gocha namni wal ta'uu akka qabu. Ergama taa'e sana qixaan akka ba'u qabu. Gara biraa hojii waan karoorsanne sana karoorsuu qofaa otoo hin ta'in waan karoorsanne sana yeroo raawwachuu qabnutti akka raawwannu. Kanaaf immoo sirna hordoffiif deeggarsa cimaa ta'e shaggar irraa kaasee kutaa magaalaa irraa kaasee hanga aanaa hanga zooniitti sirna hordoffiif deeggarsa cimaa ta'etu taasisamaa ture jechuudha. Magaalaan Buraayyuu duraan bakka sodaa fi yaaddoo nageenyaa turte.
Yeroo ammaa kana tumsa hawaasaa fi qindoomina seektarootaatiin nageenya amansiisaan dhufeera. Ilaalcha nagaan nama hundaaf barbaachisa jedhus ijaarreerra. Qindoomina hooggansa siyaasaa kaasee hanga hawaasa bal'aatti hooggansawwan caasaa nageenyatii fi caasawwan nageenyaa sadarkaan jiru humnoota waloo gama nageenyaan hojiiwwan waloo hojjetan kana waliin qindeessuudhaan hojiin hojjetamaa ture hojii salphaa miti. Poolisii, milishaa, bulchiinsaaf nageenya somba tokkoon arganuudhaan hawaasa keenya kanaa fi akkasumas akka nama sinii kaase abbaa jijjiirama kanaa kan ta'e dargaggeessa keenya hiriirsisuudhaan caasawwan nageenyaa keenya milishaa bal'aa qabna, poolisii xiqqaa qabna. San wal duukaa hiriirsisuudhaan hojiin nageenyaa kun akka mirkanaa'u ta'ee jira jechuudha. Keessattuu rakkoowwan babal'aa yeroo baay'ee hawaasni keenyas nu komatu iccitiin milkaa'ina keenyaa keessaa inni tokkoo fi inni ijoon keessoo caasaa nageenyaa qulqulleessuudha. Hawaasni bal'aan akkasuma jiraatan keenya gara biraatiis hawaasnis haa ta'u diinillee carraa sanitti fayyadamee kan caasaa keenya mataa cabsaa ture keessoo caasaa nageenyaa keenya fi hanqinoota caasaa nageenyaa keenya biratti mul'atan. Alnaamusummaawwan miseensa poolisii biratti mul'atan akkasuma milishaa biratti mul'atan qabachuudhaan kallattii garaagaraatiin maqaan caasaa nageenyaa akka gurraacha'u akka mataa ol qabatee hin deemne gochaa turaniiru. Kana immoo bal'inaan irratti hojjennee qaama rakkoo qabu saaxiluudhaan tarkaaffii seeras tarkaaffii bulchiinsas fudhachaa yoo xiqqaatee bara kana qofa milishaan tarkaaffiin irratti fudhatame milishaa dhiiraa 42 fi durba 2 waliigala nama 44 tarkaaffii sirreeffamaa irratti fudhannee hojii keessa gaggeessineerra jechuudha. Haalli nageenyaa yeroo ammaa kutaa magaalaa Buraayyuu keessatti argamu akka duraan odeeffamee bakka adda addaatti maqaan Buraayyuu ol ka'ee waa'ee nageenyatiin ol ka'ee dubbatamu san oduu hin ta'in yeroo ammaatitti magaalli Buraayyuu haala gaariirra kan jiru haala nageenyatiin haala gaariirra kan jiru ta'uu isaati. Kanas yoo jennu qaamni as jiru kun caasaan nageenyaa qaamni siyaasaa ol ta'uudhaan nageenya magaalaa Buraayyuutiif halkanii guyyaa kan hojjetaa jiru ta'uu isaati. Kunis qindoominni jiru gaarii ta'uu isaati. Magaalli Buraayyuu nagaadhaan kan beekamte maqaa ishii duraanii oduu hin ta'in amma nagaadhaan kan beekamte ta'uu ishii akka mirkaneessinuuf sirriitti an hojjetaa jiru ta'uusaa ibsuun barbaada. Yeroo ammaatitti Buraayyuun haala gaariirra akka jirtuttan beeka. Kutaa magaalaa Buraayyuu kun shaggar dura Buraayyuun bakka yaaddoo bakka sodaa turte. Keessa jiraachuu miti keessa darbuuf namni sodaata ture. Sodaachuu qofaas miti bakka lubbuun adda addaa itti badaa ture. Namoota qalii ta'an bakka wareegama guddaatti kaffalaniitu. Kanaaf hojiin hojjennu kamiyyuu nageenya amansiisaa itti fufinsa hin qabu yoo jiraate hojiin hojjennu kamiyyuu milkaa'uu hin dandeenyu. Keessumaa hojii nageenyaa irratti inni jalqabaa ilaalcha tokkummaa ilaalcha nagaan nama hundumaaf barbaachisaa jedhu hooggansa keenya keessattis uummata keenya keessattis uumnee jirra jechuudha. Inni lammaffaa caasaa nageenyaa cimaa ta'e. Caasaa nageenyaa cimaa ta'e. Humna nageenyaa kutaa magaalaa kana faana wal madalu ijaarree jirra jechuudha. Keessumaa milishaa keenya, gaachana sirnaa, poolisii keenya karaa qindoomina qabuun hundaa ol immoo qaama nageenyaa qofaatiin nageenya mirkanaa'uu hin danda'u, nageenya kan uummataa ta'u, naannoo isaa eeggachuu akka danda'u, nama uummata keessa dahoo godhatee rakkoo uumuu danda'u akka saaxilu. Yeroo ammaa kana miti shaggariif naannoo Oromiyaatiif kutaan magaalaa Buraayyuu ambaasaaddara nageenyaa ta'uu jechuun danda'ama. Geejjibni guddina dinagdee fi jireenya hawaasni geggeeffatuuf haala mijeessuu keessatti qooda olaanaa qaba. Seektarri geejjibaa kutaa magaalaa Buraayyuus fedhii gama kanaan jiru guutuuf maloota adda addaa fi teekinooloojiitti fayyadamuun deebisaa jira. Geejjibni waliigala sochii biyya kana keessatti gaggeeffamuuf lafee dugdaadha. Innis sochii namaas haa ta'u sochiin dinagdee geejjiba irratti kan hundaa'u waan ta'eef bara kana akka kutaa magaalaa keenyaatti kana fooyyessuudhaaf hojii bal'aa hojjennee jirra. Tokko sosochii uummataa jiru yaa'insa
konkolaataa wajjin ol sirreessuudhaa fi waliigala qindoomina magaalaa Finfinnee wajjin gochuudhaan maas tiraanspoortii bal'inaan akka dhiyaatu goonee uummanni keenya kutaa magaalaa keenya irraa gara Finfinneetti deemu karaa si'ataa ta'een akka inni deemu gochuu keessatti gahee guddaa raawwannee jirra. Kan duraanirraa fooyya'insa guddaa jira. Kenna tajaajilaa keenya irratti waliigala onlaayiniidha kan hojjennu. Onlaayiniin hojjennu kun gam tokkoon namni abbaan dhimmaa face to face dhimma isaa akka raawwatatuuf hojii guddaa hojjennee daldalaa kana keessaa baasuudhaan rakkoon adda addaa akka dhaabbatu gochuudhaani uummataaf tajaajila sirrii ta'e kennu keenyaan jijjiirama guddaa finnee jirra. Xiinxala hawaasa keessatti qabnuunis tajaajilli gama geejjibaatiin bara kana kennamaa jiru fooyya'insa guddaa akka inni qabu ilaalleeti kan jirru. Hojiin keenya ifee akka mul'atuuf hawaasni keenyas hojii hojjetamaa jirutti akka quufuuf uummannis amantaa akka nurraa qabaatuuf jecha kenniinsa tajaajilaa fooyya'ee taasisneerra. Kanas tasa bakka tajaajilamaan itti baay'atu hordofuun hawaasnis tajaajila keenyatti akka quufuuf komiin akka hin jiraanneef irratti hojjetaa jirraa jedhu. Oromoon yaa'ii jaarsaaf jaarsummaan beekama. Namni yoo wal dhabee haqni namaa yoo dhokate bakki itti himatanii dhugaa ofii argatan jaarsolii araaraa biratti. Aadaanii fi duudhaan hawaasaa kun akka dagaaguufis hojiin boonsaan hojjetameera. Fakkeenya gaarii duudhaa hawaasichaa keessaa tokko kan ta'e immoo mana murtii aadaati. Kutaa magaalaa Buraayyuu kana keessa mana murtii aadaa rakkoo hawaasa isaanii furaa jiran 4 hundaa'uun bara kana qofa gara galmee 715 oliif furmaata kennaniiru. ድርጅት አለኝ እዛ ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራው ልጅ እጁን ማሽን ይቆርጠዋል። ራሴ ነኝ የመጣሁት ወደዚህ እንዲያስታርቁኝና የሚካሰው ካሳ እንዲሰጠው የእጁ ተቆረጠ እጁ ካሳ እንዲሰጠው ወደዚህ መጣው። ጠየቅኳቸው። ልጁን ይዤ መጣው። አዩ እያንዳንዱ እጆቹ ምንድነው የሚያስፈልገው ምንድነው ምን ያክል ብር ነው ይሄኛው የሚለውን በራሳቸው በሚፈቱት እንትን አዩ ተወያዩ። መፍትሄ እንደሚሰጡኝ አውቃለሁ። እዛው አካባቢ ነው የምኖረው። ብዙ ሰዎችን ጎረቤት ያስታርቃሉ፣ ባልና ሚስት ያስታርቃሉ። የተጣላን ሰው ስለሚያስታርቁ ስለማቅ እኛ ፍርድ ቤት ነኝና እንደዚህ መፍትሄ ያለው ልጅ መጣው። ተጸጻፍነ፣ በሚደረገውን አደረግነ። እሱም ደስ ብሎት ደስ የማይል ከሆነ አሁኑኑ እንትን በል እስከሚባይ ደስ ብሎኛል ብሎ ራሱ አጨብጭቦ እነሱን እንትን ብሎ አመስግኖ ታርቀን ሄደ። marga keenya akkanumatti tafannee akka duudhaa Oromootti eebbifannee guutuu taanee dhaddacha keenya kunuun margitan kan nama 5 nuti aada siiqqee tokkoo fi jaarsolii nama 4 akkana teenyee dhimma laaluu qabna barreessaa qabna barreessaa mana murtiitu nuu kenne galmee bara 2017 galmee 250 ilaalla jennee karoorfanne akka karooratti galmee 305 qarshii walii deebisuudhaan araarsuudhaan akka uummata kanaa kennuuf kennisiisuudhaan galmee 305 irra geenyeerra. mana murtii idileetiin kan adda nu godhu manni murtii keenya namoonni wal lolan yoo dhufan ragaa fidadhu ragaa malee hin hiikamu dhimmi kee kan jedhu hin qabnu jarri lamaan yoo dhufan jara lamaan irraa fudhannaa jechuudha. Lammaffaa isaa immoo kan mana murtii idileetiin adda nu godhu abukaatoon mana kana keessatti hin dhufu jechuudha. Abukaatoon dhufee dhimma nama tokkoo akka hojjetu eeyyamnu jechuudha. Abbaan rakkataan sun hin dhufa iyyata isaa fidatee waraqaa kenninaa fi waraqaa waamichaa erga namichi sun qaqqabee waraqaa san fudhatee erga dhufee booda dhimma saasan rakkina saasan hin ibsinaa fi lammaffaa immoo fedhii illee hin gaafanna. Mana murtii aadaa kanatti fedhii qabdaa ilaallamuudha jennaani san booda fedhii isaatiin booda jara lamaanifuu dhimma isaanii ilaalla jechuudha.
kana qofa miti. Namoonni lama wal lolanii namni iyyata fidatee dhufe nama lamaan san qofa miti kan araarsinu. Abbaa manaa fi haadha manaa yoo ta'an ijoollee isaaniillee mana keessatti yoo gara tokkotti goran akka araaraman goonaa. Kabiraa immoo ollaan lamaan yoo wal lole daangarrattis wal loluu danda'u. Maatii isaaniillee obboleeyyiiwwan isaaniillee in araarsine jechuudha mana kana keessatti. Egaa manni murtii aadaa iddoo haqni uummataa badee haqni walooddootti deebi'uudha. Oromoon duudhaa qaba. Duudhaa isaa ganamaatti deebi'eera. As ejersa gooroo qofa osoo hin taane akka Oromiyaa waliigalaatti mana murtii idileetti namni maallaqa walirraa fuudhee yoo himate ragaa barbaada. Mana murtii aadaatti garuu jaarsolii adda jaarsoliin baatan warri maallaqa fuudhan jechuudha. Maallaqa fuudhanii fuuteettaa? Yoo fuudheera ta'e yoo fuune ta'e yoo hin fuune oode lakki fuudheeraa jedha. Maallaquma sana fuudheeraa jedhee dafee amana jechuudha namni. Dafee amanaa isa booddee kenniifi jedhanii iddootti haqa bade dhugaa badde iddootti deebisanii waan ta'eef manni murtii aadaa iddoo mana murtii idileerraa iddoo olaanaa fudhateera akka Burraayyuutti. Gama aadaaf duudhaa uummata keenyaa babal'isuutiin keessumaa jijjiiramaa dura iddoon bal'aan aadaan keenya duudhaan keenya itti cabe. Duudhaaf aadaan keenya jallate itti barreeffamaa ture. Uummatichi aadaa isaa duudhaa isaa faana akka hin jiraanne godhamaa ture. Asirratti jijjiiramaa booda hojiin xiyyeeffatamee hojjetame naannoo aadaaf duudhaa keenyaa aadaaf duudhaa uummata keenyaa guddisuu dagaagsuudha jechuudha. Kana duukaa wal qabatu mana murtii aadaa yeroo bal'aa mana murtii idileetti namni sobaatiin yookaan immoo karaa adda addaa matta'aatiin dhugaan uummata keenyaa jallachaa ture jechuudha. Bakka dhugaan uummata keenyaa aadaa isaaf duudhaa isaa irraa dhaabbatee dhugaa isaatti argatu, bakka namni wal dhabeetti araaramu, bakka namni sobee bahuu hin dandeenye yoo jiraate mana murtii aadaa hawaasaa kanaati jechuudha. Isa kanaanis 4 ijaarree jirra mana murtii aadaa jalqabaa. Akkasuma bara kana immoo mana murtii ol dabarfannaa 1 ijaarree jirra. Oromoo biratti waqtiin birraa ayyaanota hedduun beekama. Magaalaan Buraayyuus namoota ayyaanota kanaaf jecha gara magaalaa ishee dhufan simachuuf qophii gochaa kan jirtu yoo taatu, investoroota magaalattii irratti hojjechuu barbaadaniifis karri keenya banaadhaa jetti. Waqtiin kun annaatii keessumaa karaa tokko ayyaana adda addaatu itti dhufaa jira. Sana qofaa miti magaalittiin kana caalaa misoomuu qabdi. Buraayyuun keessummaa simachuutiin hin beekamte jechuudha. Kanaaf yeroo adda addaattis ayyaanonni yeroo dhufan kutaa magaalaa keenyaatti namni dhufu anatu dhufaa jira, mana isaa dhufaa jira jedhamee aadaa akkasii hin qabna. Uummanni keenya aadaa cimaa qaba. Ammas yeroo kamiyyuu caalaa ayyaanota fuuldura keenya jiraniif karooraan uummata keenya simachuuf iddoo bultii waan inni nyaatu waan hunda kuni Buraayyuuf haaraa miti, aadaa ta'ee jira. Waan aadaa ta'e kan ammoo akkaataa barbaadamu oliin raawwachuuf qophiidha. Marri egaan kabajamtoota hordoftoota keenya damma utuun mi'aawuu maraguu akkuma jedhamu milkaa'ina kutaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu hunda dookumentarii gabaabduu kana keessatti xumuruun waan hin danda'amneef waa muraasa irraa isin yaadachiifna jenneeti. Horaa bulaa.